sagaleen keessin bade akka nama hin baratanii qubaan mallatteessa. Namni kun barsiisaa Makonnin Ajjamaa jedhama. Dubbii isaarraa akka dhageessan dubbachuufillee afaansaa hin ajajamuuf. Kana qofa miti iddoo tokko ta'a warraaquu hin danda'u. Cinaacha tokkotti rafa. Waggoota 12 darbaniif haala akkasii keessa ture. Digirii qabaatullee qubaan mallatteessa. Barsiisaa kana maaltu kanaaf saaxile? 90 kutaa 12 barachaa ture. Waggaa sana gaaffii adeemaa jirutu ture. Gaaffii eenyummaa, gaaffii qabeenyaa gaafatamaa ture. Gaaffii keessattuu gaaffii finfinnee gaafatamaa ture. Barsiisaan kun akka himatutti miidhama kanaaf kan isa saaxilee taatee bara 1996 akka lakkoofsa Itoophiyaatti irratti raawwatamedha. Yeroo sanatti barsiisaa Mokonnin Ajjamaa mana barnootaa sadarkaa lammaffaa hoolataatti barataa kutaa 12ffaa turan. Wayita sanatti murtoon teessoon mootummaa naannoo Oromiyaa Finfinnee irraa gara Adaamaatti jijjiiramuu labsame sochii uummataa kaasee ture. Sochii kana keessatti waahillansaa wajjin kan hirmaate barsiisaan kun waan isarra ga'e akkanatti ibsee jira. Baay'ee amma kana kan jedhan dararri amma kana jedhan isa dhuma waggaa 7 tokko ga'u dabadabaan akkuma jirutti ta'e oduma dabadabanu 7 tokkicha ga'e. 7 tokko boodammoo 8 quxxudha hin galche. 8 quxxudha jedhuun 8 yookaan torchii jedhuun torchiisin jedhuun inni kan waan akka hin taanetti reebbantaa akka hin taanetti rukutamtaa. Barsiisaa kana dabalatee barattoonni isa waliin hidhaman yeroo sanatti waggoota 2 barnootarraa adabamanii mana murtiitti dhiyaatanii turan. Askuuliin nama 8 tokko hin jiru. Kolleejjiin qonnaa tokko hin jira. Jechiin nama 12 akkana hin jiru. Kan gaafa guyyaa toora 7 tokko na wajjin hin turan waggaa san kun galaksanii. Nu keessa ani kulaalitii miidhamee hin jira. Haala kana keessatti barsiisaa Ajjamaan Koongireesii biyyoolessaa Oromoo bakka bu'uudhaan caffee Oromiyaatiif dorgomee caffee Oromiyaa keessa ture. Boodarra bara 1998 barnoota sadarkaa lammaffaa isaa xumuruudhaan 1999 yuunivarsiitii seenee yuunivarsiitii irraa eebbifamuudhaan hojii eegale. Barsiisaa ta'ee kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti ramadamee hojjechaa turus ejjennoo siyaasaa isaatiin adamfamee hidhamaa hojiirraas ari'amaa akka ture yaadata. Bara 2006 kaasee garuu waggoota 12 darbaniif haala amma mul'atu kanaan miidhaa fayyaa hamaadhaaf saaxilamee manatti hafee jira. Qubaan mallatteessa. Asirratti amma namni yoon kana nama galuu dhiisu mala. Amma odoon iskiriitoo qabadde harka kana odoon iskiriitoo qabadde hin darbadha iskiriitoon na harka darbata. Nan qabu. Deemee akkana nyaata illee ittiin hin nyaadhu. Nyaata ittiin hin nyaadhu bitadha nyaadha. Ittiin qabuun beeku kanaan kan eenyu miti. Kana ittiin barreessu miti ittiin nyaachuun beeku. Isa bichaa miti. Rakkinni keessa. Amma halkan waggaa 12 guutee karaa tokkichaan ciisa. Karaa tokkichaan. Amma inni dhiibbaan karaa kanaa sun asirraan nagee kunneen bu'ii ta'ee gimmaashii kiyya. Barsiisaa Mokonnin dubbiin isaa fi waahillansaa aarsaa kaffalchiise dubbiin magaalaa Finfinnee ammallee fala xumuraa hin arganne. Dhimma kanarrattis ejjennoo amma qabu himee jira. Eenyuun handhuurraa keenya lafa maqaalee itti jijjiiraniidha waan fakkaate sina keessa waan jiru. Kana dura sina keessa jiraan kana. Ammaan dhagaa jiru sina keessa waan jiru. Lafti kale kuni keenya kun uummanni Oromoo gara biraatti dhufee. Gara biraatti dhufee waan fakkaanne kun. Gara biraatti hin dhufee eenyu akka ta'e hin beeku. Seenaa dubbatus mannaa lakkaa'u.
kanarraan darbee nuti dura kan itti duunee kan qorqalbiin illee dhaga'ee qaama keenyaatti dhabne lubbuu keenyaatti dhabne kan namaa gaafannee miti. Waa'ee qabeenya namaa lafa namaa kaafne kanuma keenya.